Buusee baasee madaalee dhibeen koo sitti caalee kan bultume odaanii dambiinoo gosa kamii ya dambii ya maxxantu ishee sanyii daabeessa akkamiin dhaaltee odaa mataa gubbaarra teessa. Amman albeedhaan ciree hundeedhaan si buqqisa jajjabaa kormaa yaasee mataarra si deemsisa amman sirra bobbaasa nu dhagayii haadhooti toosii fimnaa lammii keetiif sabni kee Tushni bilisoma kan barree raasee ilaalii morma takka galii takka olii jireenya namaa jedhee dabalee. Halkanii guyyaa yaadaat gubadhee keessa kooti. Kan lafarra harkifameet reeffa obbolaa kooti barriin darbaa obsinaan tuffiin nutti ammaatteetti bakkatti singaachinaan dhaadannoo godhatteetti. Nu dhagayii haadhooti toosii fimnaa lammii keetiif sabni kee tushni bilisoma kan barree raasee ilaalii morma takka galii takka olii jireenya namaa jedhee. Akkamiin
Dhaggeeffatootaa fi daawwattoota xiinxalaa bilaashaa oduu sardaa guyyaa isin dhageessisaa jalqabarratti si hangafoota oduu quxisuun ittaanu rabbis ninawwatin ilmaama isaanuu. Mootummaan naftanyaa yeroo ammaa kanatti duula Oromoo irratti banee finiisee kan itti fufaa jiru yeroo ta'u uummanni Oromoo si dandeettii fi ga'umsa qabuun ofirraa qolachaa jiraachuun isaas beekameetu jira. Irree fi gaachanii ilmata Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo humna gooleessituu ilmaan naftanyaa biyya Madiina hoogganamtu attee duraan tarkaanfii iddoo garaagaraatti fudhachaa jiraachuun isaas beekameetu jira. Daaspooraan biyya bakkeessi fincila danda'u geggeessaa jiraachuun isaas beekamee jira. Gara oduu balballoomsutti dabarra. Humni goobanaa fi humni Minilik Abiyyi Ahmadiin hoogganamu yeroo ammaa kana uummata Oromoo goolaa kan jiru yeroo ta'u doo artistii beekamaa Hacaaluu Hundeessaa wal qabsiisuudhaan uummata Oromoo irratti duula duguggaa sanyii seera qabeessa fakkeessuudhaan labsate raayyaa ittisa biyyaan uummata Oromoo ajjeesaa jiraachuun isaas beekameetu jira. Haa ta'u malee intarneetii balleessuudhaan uummata Oromoo irratti duguggaa sanyii geggeessaa jiru uummattoonni kan biraan ta'an ilaaluun sirrii miti jechuudhaan sabboontonni ilmaan Oromoo akeekkachiisanii jiru. Akkasumas uummati Oromoo immoo dandeettii fi ga'umsa qabuun waloon harka tokkoon uummata isaa dura dhaabbachaa jiraachuun isaa kan nama jajjabeessu yeroo ta'u daaspooraan biyya bakkeessi darbee afaan faajjii uumamurraa of qusachuudhaan kallattiidhaan waloon ta'uun waraana isaa bira dhaabbachuu qaba jechuudhaan uummati Oromoo biyya keessaa gabaasaniitu jira. Oromoo kan lolaatti jiruun nama tokko yookaan nama lama otoo hin taane sirna naftanyaa waggaa 150 dura ijaaramee jiru waan ta'eef caasaa kana barbadeessuudhaaf qeerroo fi uummati Oromoo kan finiinsaa jiru qabsoo isaa yeroo ta'u daaspooraanis xiyyeeffannaan isaa waa lama gochuu kan danda'u ta'uu isaas beekameetu jira. Inni tokko uummata isaatiif sagalee ta'uu yeroo ta'u inni kan biraan waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo maallaqaan tumsuura jechuudhaan keessa beektonni sabboontonni ilmaan Oromoo gabaasanii jiru. Dulli amma Oromoo irratti geggeeffamaa jiru duula waggaa 150 galmaan ga'uuraaf kan kutatee ka'e ilmaan Minilik Abiyyi Ahmadiin ta'uu isaas beekameetu jira. Kana beekuudhaan uummati Oromoo yeroo ammaa kana walooraan diina isaa warratti qabsaa'uu qaba jechuudhaan keessa beektonni gabaasanii jiru. Qeerroon biyya keessaa daaspooraa biyya bakkee jiruun kan isaan jiran maqaa PPT fi deeggartoota PP ilmaan Oromoo fakkaatanii afaan Oromoo kan dubbatan diina biyya bakkee keessa jirus of keessaa buqqisuudhaan hawaasa isaanii akka qulqulleessan jechuudhaan beeksisaniitu jiru. TV'n maqaa Oromootiin PP'raaf leellisamaa jiru kanneen akka OBN Minisootaa keessa socho'uu fi deeggartoota OPDO naannoo kutaalee biyyoolessaa keessa jiran hundumaa irratti daaspooraan tarkaanfii fudhachuu qaba jechuudhaan qeerroon akeekkachiisanii jiru. Uummati daaspooraa iddoo garaagaraatti mormii fincila Oromoo irratti geggeeffamaa jiru irraa qolachuudhaaf fi dandeettii isaa hundumaanii hiriira ba'uudhaan ibsachaa jiraachuun isaas beekamee jira. Bal'ina oduu kanaatiif mucaanamaa. Daaspooraan addunyaa guutummaa irra jiru yeroo ammaa kana fincila qeerroon bilisummaa Oromoo biyya keessaa Oromoon galaana irra dhangalaana jedhuun du'a hojeechaa suukkanneessaa Hacaaluu Hundeessaa irratti geggeeffamee wal qabsiisuudhaan fincila dho'ee jiru yeroo ammaa kana dhiigii Hacaaluu Hundeessaa boba'aa ta'ee walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu qaba jechuudhaan daaspooraan iddoo garaagaraatti hiriira ba'aa jiraachuun isaas beekameetu jira. Kun utuu kanumaan ta'ee jiru afaan faajjiin garaagaraas daaspooraa keessaa kaadiree warra PP maqaa sheekotaatii fi maqaa paastoraan lulluuxxee keessa galtee yeroo ammaa kana joonjee garaagaraa uumuu barbaadurraa uummati keenyaaf qulqulleessuu qaba jechuudhaan sabboontonni daaspooraa keessa jiran akeekkachiisanii jiru. Warri daaspooraa irra jirtanis gaafa hiriira baatanii warra kaadireef kaabinee kaleessa PP wajjin dibbeeree baaturanii fi du'a Hacaaluu nama gaddu fakkaachuun qabsoo Oromooti waan makaman fakkaatanii shira isaanii afaan faajjii uuman kanarraa of qusachuudhaan waltajjii irratti warreen akkasii fuula uummataatti irraa fageessuu qabdu jechuudhaan daasporaan quuqama uummataa qabu beeksisee jira. Oduma wal qabatanii warri kaleessa PP wajjin dibbeeree baature dugda duubaanii warra ilmaan qubattootaa warra naftanyaa wajjin zuumii irratti kan mari'atan yeroo ta'u gaafa Oromoon hiriira ba'u immoo hawaasa Oromooti makamuudhaan Oromoo joonjessaa jiraachuun hin danda'amu jechuudhaan daasporaan quuqama Oromoo qabu gabaasee jira. Daaspooraan qeerroo magaalaa UK London keessa socho'u guyyaa kaleessaa siidaa Itoophiyaa kan ofiin jettu ilmaan naftanyaatiin guutamtee jirtu to'annaa isaa jala sa'a muraasaa booshuudhaan alaabaa ilmaan qubattootaa irraa buusuun alaabaa faajjii ilmaan Oromoo kan ta'e alaabaa waraana bilisummaa Oromoo fannisuunsaa kun waan jajjabeeffamuu qabu jechuudhaan qeerroon biyya keessaa galateeffatanii jiru. Alaabaa ilmaan qubattootaatii fi imbaasii ilmaan qubattootaa maqaa Itoophiyaan iddoo garaagaraa jiru caccabsee balleessuu qaba uummata Oromoo jechuudhaan qeerroon biyya keessaa gabaasanii jiru. Keessumaa qeerroon Minisootaa fakkeejjummaa qeerroo UK irraa fudhachuudhaan waajjira OBN magaalaa Minisootaa keessa taa'ee dhiiga Oromootti qoosaa jiru mancaasuu qabu jechuudhaan qeerroo UK hubachiisanii jiru. Sababiin isaas OBN dameensaa Minisootaa keessaa OBN International jechuudhaan dhiiga Oromootti qoosuudhaan yeroo ammaa kana Oromoo afaan faajjessaa jiru kana tarkaanfii irratti fudhachuu qabdi qeerroon Minisootaa jechuun qeerroo UK ergaasee dabarsitee jirti.
qeerroon UK uummata Oromoo biraa galata guddaa qabu jechuudhaan qeerroon biyya keessaa hubachiisanii jiru. Sababiin isaas qeerroon Harargee keessa siidaa tabarii mokonii yookaan Haayile Sillaasee magaalaa Hararitti argamu guyyaa wal fakkaataa waan jisanii fi boromtaa isaa immoo qeerroon UK imbaasii UK'tti argamu kan ilmaan nafxanyaatiin guutamee jiru keessaa siidaa nafxanyaa Haayile Sillaasee diiguun isaanii fakkeenyummaadha jechuudhaan hubachiisanii jiru. Irree gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo humna gooleessituu Abiyyi Ahmadiin kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti yeroo ammaa kana duguggaa sanyii Oromoo irratti geggeessaa jirtu tarkaanfii garaagaraa irratti fudhachuun mooraa waraanaa mancaasaa jiraachuun isaas beekameetu jira. Guyyaa har'aa duwwaa kaaba Oromiyaa Walloo keessatti qeerroon bilisummaa Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo waloon ta'uudhaan naannoo magaalaa Baatee keessaa humna ilmaan nafxanyaan kaambii waraanaa achi qubatee jiru barbadeessuudhaan yoo xiqqaate sa'a 4 olii fi to'annaa isaanii jala oolchuun beekameetu jira. Lola gaggeeffame kana keessatti yoo xinnaate loltoota diinaa 22 kan galaafatan yeroo ta'u meeshaalee waraanaa garaagaraa qeerroon bilisummaa Oromootiif waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa keessa socho'u booji'ee jira. Oduma wal qabatanii guyyaa kaleessaa zoonii lixaa keessa kan socho'u gara Abbaa Seenaa jedhamu irratti kaambii waraanaa guutummaa guututti irree fi gaachanni uummata Oromoo kan ta'e waraana achirraa kaatee magaalaa Gimbiitii fi magaalaa Naqamteetti bobbaatee hiriira gaggeeffamaa jiru mancaasuuf deemaatti jirtu. Inni kaan dheedhuun karaatti yeroo barbadeessu gootichi fi irreen gaachan ilmaan Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo gara Abbaa Seenarraa kaambii waraana PP qabdu hundumaa guyyaa kaleessaa barbadeessu isaas beekametu jira. Oduma wal qabatanii guyyaa irraa magaalaa Mandii fi naannaa isheetti kan argamu kaambii waraanaa yeroo ammaa kana guutummaa guututti kan barbadeesse yeroo ta'u milishoonni tokko tokkos gara uummata isaaniitti makamuun isaas beekametu jira. Dirree keessattis humni addaa Oromiyaa quuqama Oromummaa qabanii ilmaan nafxanyaa maqaa saatanaawotiin socho'aatti jirtu irratti tarkaanfii fudhachuun isaanis beekametu jira. Yeroo ammaa kana magaalaan Adaamaas ilmaan qubattootaa lola isaan Oromoo irratti bananiin jeeqamaa kan jirtu yeroo ta'u warri quuqama sabaa qabanii gara uummata isaanii goraa jiraachuun isaas beekametu jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa keessa socho'aatti jiru guyyaa irraa naannaa ginda baratitti uummata gooluuf kan baate humna gooleessituu dheedhuun 6 yeroo ajjeesu 3 madoo taasisuun isaas beekametu jira. Egaan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa oduu sardaa ammaaf qabnu asirratti goolabna turtii gaarii xiinxalaa bilaashaa wajjin. Hayyi akkam jettu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa miidiyaan Oromoo kana gabaasaatti jiru taatee amataatti jiru waraanni bilisummaa Oromoo iddoo garaagaraatti tarkaanfii fudhachaatti jira. Isa kanarraa dubbachuuf hin jira. Akkuma dhageessaniidha zoonii garaagaraatti tarkaanfii fudhachaatti jira. Hohoiraan miti tarkaanfii iddoo hundumaatti fudhachaatti jira. Uummata Oromoo waa tokko abdii godhadha. Abdiin waaqa gaditti Oromoon qabu qeerroo bilisummaa Oromooti waraana bilisummaa Oromooti. Iddoo baay'ee isaa waraana bilisummaa Oromoo to'achaatti jira. Miidiyaan Oromoo kana gabaasaatti jiru hin jiru. Kanaaf Oromoo hamilee buusuudhaaf jarri maaliif intarneetii balleessan sagaleen Oromoo achi keessaa akka hin baaneef iddoo garaagaraatiin hojjeta lafa hojjetu deemanii bilbilaan uummati gabaasaatti jira waraana bilisummaa Oromoo gabaasaatti jira iddoo baay'ee waraana bilisummaa Oromoo booji'achaatti jira kaambii waraanaa har'a iddoo lamarraa iddoo 3 kan inni barbadeesse Wallagga Lixaa keessaa Oromiyaa kaabaa Walloo keessaa kaambii waraana ilmaan qubattootaa jalaa dhabamsiiseera. Adaamaa keessatti poolisiin Oromiyaa quuqama Oromummaa qaban gara uummata isaanii goranii diina galaafachaatti jiru kuffisanii kufaatti jiru fincilli iddoo hundumaatti kan inni fineetii jiru garuu joonjeen as keessa jirti joonjeen daaspooraa keessa jirti arrallee ilmaan Oromoo dogoggorina joonjeen arrallee daaspooraa keessa jirti ajandaa meeqa uumti waa tokko ilmaan Oromoo waa tokko walii gala tokko beekaa Oromoo tofiin jechaa wanti isin barreessitan dogoggora seenaatiif kaa'amaatti jira uummata keenya dogoggorsina uummata Oromoo biyya keessaa qabsoo isa xumuraatti gochaatti jira malee qabsoo nama 2-3 mana hidhaa keessaa baasutti gochaatti hin jiru kan Oromoon jala sararee walii beekuu qaba. Obbo Baqqalaa Garbaa kan hidhee sirna nafxanyaa ta'uu isaan dagatiin Obbo Baqqalaa Garbaa har'a miti kan isaan hidhaman kanaan duras hidhamanii ba'an har'as hidhamanii jiru jecha kan isaan hidhee sirna nafxanyaati. Oromoon kan inni qabsaa'aatti jiru addi bilisummaa Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo kan inni qabsaa'aatti jiru sirna nafxanyaa sana hundeeraan buqqisuudhaaf maaf jennaan har'a hayyoonni Oromoo tokko warra kaadiree dhiisaa warra akka eenyu walemoo kadiree lemoo maal kan gaazexeessaa kan ofiin jettu iseen dubbii himtuudha nama dhuunfaa jala nama deemtuudha Oromoo waa tokko dogoggorina kan Jawaar Mahammadiin isaa hidhaa jirus kan Oromoo duguugaa jirus kan Obbo Baqqalaa hidhes sirna nafxanyaa waggaa 150 Oromiyaa keessa jiru qabsoon bilisummaan Oromoo amma geggeeffamaatti jiru goolabbeetti gorachaatti jira garumaan miidiyaatu aguugamee jiraafidha garuu miidiyaan keenya maalti baate manni Jawaar marsame manna baluu gubate manna baluu butame Oromoo har'a kana miti kan si baasu sagalee ummatichaa ukkaamsanii maalitti jiru jarri ijibbaata isa dhumaarra jiru waraanni kokkee isaan qabee jira kaambii waraana jalaa gubachaatti jira Woboon jira kan jette hojiiraan agarsiisaatti jira oduuraan miti bara waggaa 2 guutuu hojiiraan argisiisaatti jira
garuu daaspooraan maaliif joon jaatti jirtu daaspooraan keessa hayyuun tokko maal jettu hamma Baqqalaa Garbaatiif hamma Jawaar Mahammadii hidhaaraa ba'an itti jetteetu dubbatta bar kaleessa dheengadda jaruma kanatu maakalaawwiin duwwaa ta'eera jedhee dubbachaa ture utuu sinni sun jiru arra kan Oromoon qabsaa'uu qabu nama lama mana hidhaaraa baasuudhaan miti isaan dura kan hidhaman kan akka Yaasoo Kabbabaa kana Jaalli Abdii Raggaasaa fa'aa danuu isaaniitu keessa jira hooggantoonni qabsaa'onni umuriidhaan isaan caalan qabsoo keessatti qooda guddaa fudhachuudhaan isaan caalan danuu keessa jira yeroon akkasiin jiru sadarkaa namaa kennaatiin jiran garuu Oromoon maal gochuu danda'u qaba sirna sana mancaasaatti jira qeerroon biyya keessa daaspooraan joonjeen nama lama baasii jettee qeerroo finiinsuu qaba qabsoo isin gaafatame kan inni itti gale dirqameeta itti gale daangaa dabarraan itti gale wanta ta'eef afaan faajjiin uumina baga neetwoorkiin bade akka keessaniif akka warra biyya bakkeetti Oromoo afaan faajjisuu yaaduuf baga neetwoorkiin badee jiran akka kiyyatti maaf jennaan uummati waan barbaadu goraatti jira waraanni bilisummaa Oromoo waan barbaadu gochaatti jira maqaa nama lama sadiitiin hin daldalina nama lama sadiidhaa baasuun miti qabsoon bilisummaa Oromoo kan geggeeffamaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo diina kan inni unkuraatti jiru nama mana hidhaa keessa jiru mana hidhaa baasuuf utuu hin taane sirna waggaa 150 Oromoo hidhee jiru Oromoo irraa ciruuf sirna sana lolaatti jira qeerroon bilisummaa Oromoo sirna sana dhabamsiisuuf Hacaaluu waan tokkoon isinitti hima jecha namaa asoo kana isinitti ittaaruu dandeessu ta'a waa'ee Hacaaluu irratti waa tokko isinitti dubbachuun barbaada reeffa Hacaaluu yoo barbaadan gubanii daaraasaa nyaatan yoo barbaadan waaddatanii nyaatan lubbuu isaayyuu namni bara reeffaan Oromoon dogoggoruun qabu bara reeffi isaa achitti awwaalamaa miti hagubda akka barbaade agootu gaafa biyya keenya deeffannu Hacaaluu fuuneerannee lafa barbaannetti yoo seen gubdellee daaraasaa walitti qabnee lafa barbaanne nuti awwaallata gaafa biyya keenya argan Oromoo kana akkasitti beeke mata duree sii ta'uun qabu sitti mata duree laattee seen qol qalbii Oromoo cabsite waan barbaade gochuutti jirti siyaasa barbaade uffachaatti jirti Oromoon dogoggorinaa asirratti waan barbaade gootu amma qawweetti ishee harka jira amma muddamarra jirti kokkee ishee qabee jira waraanni bilisummaa Oromoo Oromoon isa kana argaatti hin jiru Oromoo kana laali Oromoo ija kee banadhuuti kana ilaali waan waraanniif waan qeerroon bilisummaa Oromoo biyyatti gubaatti jira bara biyyatti gubee qeessaa keessa mancaasee bulchiisa meeqa to'annaa isa jala aansaatti jira tarkaanfiin fudhachaa jiru kaadireef kaabinee qulqulleessaatti jira kana namni dubbatu hin jiru isin ammoo himmenni maal argitu miidiyaa ma jirtu bakkeera maal argitu manna baluu marfame abaluutti hidhame jechaatti jirta garuu waan waraanni bilisummaa Oromootiif qeerroon bilisummaa Oromoo godhoo jiru namni sitti agarsiisu hin jiru Oromoon joonja'in keessumaa daaspooraan hin joonja'ina wanti waraanni gochaa jiru walabummaa Oromiyaatiif obbo Baqqalaa maneedhaa baasuuf Jaalabdii maneedhaa baasuuf amani qabsootti kan jiru sinna nafxanyaa jala Oromoo baasuuf itti deemaatti jira kana quba qabaadhu kanaaf Oromoo daaspooraa keessa warri jirtan abaluutti hidhamee abaluuf hiikamee hiriira baate maqaa nama lama sadii waamin sinna kana balaaleffadhu yoo dandeesse sagalee ta'u Oromoon daaspooraa waa lama gochuu dandeesse yoo baay'ate sagalee ta'uu fi daaspooraa biyya bakkee sagalee ummataaf ta'u waraana kee jabeessuu duwwaa miidiyaa banadhu miidiyaa dhiisi sitti nima waa'ee miidiyaatiinis waa meeqa diraamaan hojjetin maallaqa OMN buusi kanaa buusi jettee Oromoon joonjessin Oromoon wanti inni godhuu qabu waraana isa bira dhaabbachuudha yoo waraana qabaatte miidiyaan nafxanyaa miidiyaa kee ta'a waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dhiyootti ETV kanarra waa'ee waraana bilisummaa Oromoo dhageessa magaalaa keenya keessa jira wanta ta'e to'annaa keenya jala oolchan sagalee dhabuun garbummaatti sin hambisu miidiyaan si gargaara malee miidiyaan sin bilisoomsu dhugaa walitti hinna waraana kee bira dhaabbadhu afaan qabduun gadi ba'e waraana kee bira dhaabbadhu nama lama sadii maqaa luqqistee naaseen waggaa 150 Oromoo hidhaatti naqee jira Oromoo garbummaadhaan saayikooloojii isaa hidhee jira qol qalbii isaa takaalee lafa kaa'ee jira sinna kana buqqisuudhaaf qabsoorra jira malee isaa sinna nama lama mana hidhaara baasee boodeetti deebi'u miti qabsoo namatti jiru ati jetteef isin deebi'u isin jennaan isa ittiin galle bara dirqameedatti gal dhiigee Hacaaluu immoo garuu walabummaa Oromiyaatiin goolabamuu qaba jedhee waraannis tarkaanfii barbaachisaa irratti fudhachaatti jira oduu miti hojiiraan sitti agarsiisaatti jira yaa Oromoo daaspooraan dogoggorin daaspoora kosiisi keessa jirtu maqaa koomunitii keessa gugattee maqaa waldaa keessa gugattee maqaa maskiida keessa gugattee kaadireef kaabinee PP of keessaa qulqulleessi yoo dandeesse fuula Oromootti gad hin baasin fuula miidiyaatti gad hin baasin iseera summiisi keessa summii qulqulleessaatti jiru biyya keessa dhugaa isaa kana jaallattu jibbituuf furadhu isee as gad hin baasin miidiyaa keessumaa ummatti Minisootaa jirtu ummata Oromoo Minisootaa jirtu ofiin jettan maqaa xiqqittii Oromiyaatiin nuun hin jedhin xiqqaattanii mul'achaatti jirtu utuu isin jirtanii utuu isin irra bahaa jirtaniitu OBN internationally ofiin jette achi teessee waa'ee Oromoo daba Oromoo irratti dhiigaa Hacaaluu irratti diraamaa hojjetti soba jettee diraamaa hojjetti kaadireef kaabineenas magaalaa keessan keessa teesse isee keessa mancaasi balleessi gubi seeraan itti gaafatame seeraan wal bira dhaabbatu mancaasi waajjira OBN Minisootaa keessa jirtu yoo dhuguma Oromiyaa xiqqoo taatan kanaan ala isinumatti xiqqaata bara
gubdaniif dhiistanii mini bilisummaan kana bilisummaan waraana keenyaan dhufa waraanni keenya hojiitti jira dhugaan lafarra jiru kana fudhadhu jaallatu jibbitus waa'ee reeffaa caaluutiinis ammas atakaaroo daasporaa keessatti nume tokko awwaalamu jedha tokko finfinneetti tokko amboot yoo barbaade waaddee nyaatu ajjeesteetti mucaa keenya deebinee argachuu hin dandeenye oromoo kana sammuu kee mansiise acaaluu finfinneetti awwaalaniif kabaja laataniif jettee nutti himuu barbaade ambootti gadi buusaniif hin xiqqeessan jettee nutti himuu barbaade yeroo ammaa kana keessa manatu gubachaatti jira mana gubachaa jiru keessa teesse nama rafaa jiru waan akkasii kanaa soota siyaasi oromoo amma waa'ee isa du'ee miti already dhabneerra hacaaluu deebisuu hin dandeenye hacaaluutu warra lubbuudhaan ol ka'ee dubbate ambootti na awwaali finfinneetti na awwaali siin jedhu qabsoo kee finiinsi galmaan ga'e siin jedha na dhagaa jirta jedhee yaada daasporaa keessa waan meeqa barreessaatti jirta hacaaluun ol ka'ee irra dubbate yoo ta'e abiyyi mancaasi sirna nafxanyaa mancaasi walabummaa oromiyaa labsi siin jedha malee ambootti na awwaali finfinneetti na awwaali siin jedhu gaafa kabaja argattu hacaaluu duwwaa miti sitti nima dhugaasa gaafa kabaja argattu jeneraal waaqoo guutuu baaleeraa finneetu masaraa mootummaa sana keessa kan nuyi dhaabnu siidaan ilmaan oromoo masaraa mootummaa keessa dhaabbata ilmaan oromoo qofa qaba masaraa mootummaa amma jedhamu kun ajajachii baheen waggaa 150 ajaja mana sana keessaa baheen ilmaan oromoo duguugame wanta ta'eef lafeen gootota oromoo walitti coromee dhufe godaambaa yookaan muuziyeemii ta'a masaraa mootummaan abiyyi nama keessa jaartu kun keessa jiraachaatti jirtu kun yeroo dhiyootti lafa gootonni oromoo itti awwaalaman siidaan isaanii achitti dhaabbata kana waadaanis niif gala walabummaa oromiyaatiin kanaan mirkana goda sana baadiyaa keessa salaaleera rannee finna isa senneen gadachitti bixxilli sana jechaa jalqaba garuu waa'ee walabummaa oromiyaati oromoon daasporaa keessa jirtu walga'ii gadi baatee acaaluuraa boossee hin boo'in galaakii keessatti boo'ee gadi baatee abashaa gammachiisuuf diina gammachiisuuf imimmaan kee lolaasee acaaluu deebista yoo imimmaan sirra yaa'e yoo imimmaan sirra yaate golatti fixadhuuti laayivii kottuu bahee dubbadhu dhugaan jiru kanuman sitti man diinatu sitti gammadisii waraabanii kaanii dhibbee si rukutaatti jiru bara amma Tigreedha inni sirbee inni gadi ba'ee waaqayyoon galateeffatee sirbe suni oromoo amaara miti jettee xobashaan sitti qoosaatti jirti hin dogoggori Tigreen sirbee shaabiyaan sirbee deentaa keenya miti kan dhiiga ijoollee keenya dhiiga qabsaa'ota bara garbummaatti kufnee kaanee amma caalutti amma sarraa kanatti dhiiga dhangala'aa jiru walabummaa oromiyaatiin goolamuu danda'u qabu oromoo kana fudhadhuutu si didu waa'ee reeffaa caalu yoo barbaade gubdee nyaattu lubbuu isaa dhabamsiistetti bara hacaaluu lammee deebinee argachuu hin dandeenye reeffa isaa yoo barbaade gubdee nyaattu kan nyaate moo nafxe nyaata diraamaa sinema dookumentarii hojjettee oromootu ajjeese jettee intala amboo tokko dookumentarii hojjisiisaa ajandaa oromoora ajandaa labalaati yaa oromoo dogoggoriin mee qabadhaa lakan tokko hooggantoota hineerraa OMN cufneera jettee oromoora kana laatti yaada oromoo mancaasuuf tokko hacaaluun ambootaa awwaalamuu finfinneetti awwaalamuudhaan ajandaa oromoora laatti oromoo mancaastee lafa keessatti yaada olamu oromoon kana lamaan irraa joonja hiriirani bee daasporaan keessaas Jawaar hiikamuu Baqqalaan hiikamuu jedha ajandaa sii laatte jecha isee maal gochaatti jirti du'a caalu gara dabarsuuf oromoota ajjeese jechuuf ilmaan qubattootaa dookumentarii isaa hojjechaatti jiru miidiyaa isaanii irratti warri kan keenya dammallaash inni ajjeese inni tika nagaa biyyaa himate obboleessi Geetaachoo Saffaa maal gochaatti jira intala kana qabee ijoollee gara garaa fide oromoota ajjeese jedhee dookumentarii isii hojjetee gadi sii baasaatti jira dhiigi caalu dookumentarii sobaa oppiidiyoon hojjetuun bira darbama jedhan of gowwoomsaatti jira dhiigi kun masaraa keessaa isaan bittinneessuuf guutummaa oromiyaa harka oromootti deebisuuf walabummaa oromiyaadhaaf deemaatti jira malee dookumentariin joonjoo miti kan joonjaatti jiru daasporaa tokko hiriira gaafa gadi baatu eenyuun gaafatta seerri biyya sana nafxanyaa harka jira nafxanyaadhaan dhiigaa caalu naa deebisi jetta teedii afiroo yoo du'e dhiigaa caalu deebi'eera abadan waan tokko miti garaan itti nu qabbanaa'uu danda'a diina wanta ta'eef garuu waa tokkoon sitti hima hacaaluu arra ol kaaste yoo gaafatte walabummaa oromiyaatiif qabsaa isin jira malee reeffa koo ambootti awwaal finfinneetti awwaal jedhee deebisii hin kennu yaa oromoo kana fudhadhu oromoon keessumaa daasporaa keessa jirtu isa kaleessa piippii jala deemte lafa kaa'e isa kaleessa amantaa wal qoqqoodde isa koominitii keessatti koominitii goosaa gandaa dhaabbatte lafa kaa'e dubbiin isa kanarra hin jiru biyya keessa kanatti jiran wal horaan kee diinnisaa isa kaleessa kuunnootu jiran oromoon irra miti kan inni du'e tokko jedhee gaafa biyyi naangootti dhufe oromoo ajjeese maal godhe gam tokko dukkaneesse shiftaara shaneera jennaan oromoon kutaa biraa eeyya dhuguma shiftaara shaneera jedhe har'aatti shiftaa taanaani hacaaluun shanee taanaani kan inni ajjeefame magaalaa finfinnee keessatti kan si ajjeesaa jiru garuu sirna maal sitti agarsiise gaaddidduu yakkaa fuula kee dura kaa'e gaaddidduuraan si golgee gaafa sana duute gaafa wallagga dukkaneessee fixaa ture duute gaafa wallootti cufatee fixaa jiru duute gaafa booranaaf gujii akkasitti sirraa kutee fixaa ture duute oromoo yoo midhame oromoo yoom du'e
gaafa hayyuun Oromoo yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti amaarii tokko lamaan funaante ajjeestee reeffi kutaalee Oromiyaa garagaraatti feemaa ture gaafa sana duute har'a miti hayyuu keenyatti hidhame jettee gaafa iyyitu gaafa sana iyyuu sira ture hin dabararallee qaqqabatteetta garuu dhiigaa caaluutiin qaqqabatteetta yoo dhuguma galmaan geesse fuutee faadiyaa mataa keessatti makuun barbaadin siyaasa mataa keessatti oofuun barbaadin tokkoof tokko Oromoon gaafa sana du'e inni irraa kun garuu adooddii sana waan sirraa kaasee fakkaata dhiigaa caalu adooddii sirraa kaasee gar tokko takkatti dhuftu miila lamaan warra deemtu ni ilaalin Oromoo gar tokkotti deebi kan si baasu tokkoof tokko walabummaa Oromiyaati abalu jettee abaluu koo bahee jettee waraqata fuutee hin deemin suuraa fuutee deemteef eenyuun gaafatta mootummaan gamtooman dhaqee sirna nafxanyaasii hin buusu quba qabaadha mootummaa gamtooman USA'tti dhaqiti Iroopitti deemiti waan barbaadeetti dhaqii dubbadhu gaaffii Oromoo siifi hin deebisan eenyuun immoo dhiigaa caalu gumaana caaloo ba'u jettee gaafatte seerra kabajamu eenyuun jettee gaafatta warra seera ofirkaa waggaa 150 qabu si ajjeesee lafarraa si guugaatti jira furattee furachuu baattes sirna waggaa 150tu seera ofirkaa qaba qawwee ofirkaa qaba kanaaf si ajjeesaatti jira gootichi fi irreen gaachan Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo sirna buqqisaatti jira malee warra hidhameedhaan rabaasuudhaan mini qabsoonsa Oromoo daasporaa utuu dhuguma sagaleen kee dhagaame waggaa biyya bakkee keessa jiraate xalaanaatti hin gashin jira mootummaatoo gamtoomanitti hiriiratti hin bahin jira yoo ta'e natti xalaan kee utuu walitti qabame riqicha ta'e lafatti jiraattu kaasee mana keetti dhaqisi gashe baadiyyaa Oromiyaa keessatti walitti hidhame riqicha siif ta'e irra deemte sagaleen kee hin dhagaamu sagaleen kee kanatti ni dhagaamu gaafati humna jabaattee dhufte akka 2016 biyyattii sana golgoleessitu yeroo sana dhufee maal si godhu jedhee mana keetti si barbaade koomunitii Oromoo mootummaa biyyatti keessa jiraattu dhufee si barbaade kana quba qabaadha kana of kabachiisu waan tani godhuu qabdu waa tokkitti waraana kee bira dhaabbadhu daasporaan gadi baatu waan Oromoon keessa jiru dubbadhu waraana kee bira dhaabbadhu miidiyaadhaaf hin birrii buusa yoo jette diina Oromootati Oromoon miidiyaadhaan miti kan inni garboome qawweeraan garboome kan inni bilisoomus qawweeraan bilisooma malee miidiyaadhaan hin bilisoomu miidiyaan jiraate miti waraanni bilisummaa Oromoo kan inni waggaa 50 lolee mootummaa dargii kuffise miidiyaan sagalee waraana bilisummaa Oromoo ta'e miti waan humnaan caalaaf yeroo sana dhufe bara mootummaa ce'umsaa keessa miidiyaa biyya sanaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo gaarummaa isaa leellisaa ture amma mootummaa ce'umsaa keessa dhiibanii gadi baasanitti bilisummaa kee gaafa argattu yeroo sana bilisummaadhaan gaafa goolobattu miidiyaan nafxanyaayyuu kan kee ta'a amma isaan jibbaata sadhumaarra jiru wal duukaa garaa kee gubanii warra ijarra kaa'atte deemtu si jalaa duguuganii kaa'anitu hamilee kee cabsuufetti deemaatti jiru hin hidhameedhaan gadi baateen lallabiif miidiyaan Oromoo wanta gochuu qabdu hayyuun Oromoo wanta gochuu qabdu Oromoo qabsoo isaatti jira waraanni qabsoo isaatti jira ati garuu maallaqa baasiti waraana kee bira dhaabbadhu sagalee kee ofumaa xalaaga shidhiisi gabbaatee hin booyin gabbaatee shaamaa duwwaan qabsiisin shaamaa waliigala irratti eetu 4 kiiloo irratti siidhaa gootota Oromoo waliigala gaafa dhaabbadhu waliigalaan dandee qabsiisan iddoo sana irratti masaraa mootummaa sana diinne masaraa gootota Oromoo goone godambaa goone achirratti dhannee ijaarran walabummaa Oromiyaatiif qabsaan dhugaan lafarra jiru kan yoo fudhadhu yoo sii ta'u baatetti dhiisi kanaan ala gadi baate hacaaluuf sagalee taa'amti kaleessa gaafa dubartiin ulfaaduutu gadi baatee sagalee ta'u sirra ture summii nama doochisi waraananii ciisaa turte kaleessa gaafa mucaa waggaa 7 naqamtee keessatti miila irraa mure abiyyiin gaafa sana akka kaffaaloo wayyaaniitti irraa mure jecha mucaa waggaa 7 miila gaafa irraa mure gadi ba'uu sirra ture yaa Oromoo daasporaa hin rafte bara sana arras garuu qeenxee keessaa luqqistee abalutti dhameef abalutu achiin beedhaan siyaasan ofii kan Oromoo baasu tokkoof tokkitti waraana bira dhaabbatee walabummaa sallatsachuudha kanaan ala gadi baatee xibaatteef waa tokko Oromoo raanfittu sitti nima dhuufuu loonii ta'a hojiin kee garuu hojii kee wanta gadi baatuuf hojiitti yoo barbaade waraana kee bira dhaabbadhu daasporaan gadi baatu koomunitiin gadi baatu waldaan gadi baatan dhugaa Oromoo barbaadu yoo taatan akka itti waraana tumsan duwwaa dubbadhu yoo waraanni kee jabaatee akkama dhufaa jiru kanatti iddoo hundumaa sii to'ate mootummaatatu dhufe kottaa waldaa akkasii kottaa maskiidii akkasii siin jedheetu waajjira isaatti si waamee si mariisisa ati mana saannattu isatu mana kee dhufa gaafa tumna qabaatu Oromoon achi keessatti mirgisaa kabajamuuf bar waa'ee obbo Baqqalaa waa sii kaase obbo Baqqalaan seemee qadamanii ba'an eenyutti isaanii sirna kan beeraa maayikalaa winduwaadha jedhee Jawaar lallabaa ba'e arreessa keessa jira achi keessa jira maaliif hamma sirni sun jirutti Oromoon duunnisu hamma sirni sun jirutti Oromoon hidhamuu innisu dubbii sirnaati waan ta'eef sitti niman Maraaraa Guddinaa fuute yoo achirra keesse Daawud Isaa yoo achirra keesse Jawaarin achirra keesse Marroo achirra keesse walabummaa Oromiyaa mirkaneessitu amma sirni sun jirutti dubbii sirnaati waan ta'eef dhimma sirnaarra jira nuti sirnaaf qabsaa'e
Oromoo eega gadi baate hayyuun Oromoo kanatti gorsuu qabdu qeerroo caasaasi tokko lamaan mancaasi kaadireef kaabinee akkuma qulleessaa ma jirtu kanaan deemi walabummaa kee labsadhu jedhi Oromootti amma baluu dhaara bootiin jedhi Oromoon dogoggorsiin kanuma isiniin jechuu barbaada. Qabsoon Oromoo walabummaa Oromiyaati waraana bilisummaa Oromootiin Oromoon hin dogoggorin kan inni ittiin mirkanaa'uu danda'u tokkoof tokko waraana isaa duwwaadha humna isaatii yoo gadi ba'e duwwaadha. Tigireen hin sobdi yaaboo hin dogoggorin Tigireen si sobaa jirti. Tigireen utuu Oromoon cabe akka cabdu beetti isheen dhibbee rukutaa jirti warri miidiyaa Oromoo taate miidiyaa Tigiree irrattu yoo dhuguma walabummaa Oromiyaan barbaadite hin barbaaddu malee itti dubbadhu afaan seetiin warra afaan see beetu dhaqee itti dubbadhu gadi ba'e loladhu jedhin dhuguma naxxanyaa wajjin wallaansoo wal qabaa jirti yoo ta'e dubbiin isa kana miti siisi joonjessuu barbaaddi akka tabdii kee Sudaan irra kaa'attu si gooti akka tabdii kee Ijipti irra kaa'attu si gooti Ijipti deentaa dhuunfaa seeti Ijipti dhuguma utuu loluu barbaadde har'a gaafa Oromoon Ijibbaatara jiru maaf hin loltu dubbiin maan siisi joonjessanii gara dabarsanii ajandaa si uumanii takka koronaa sitti qabaa takka Ijiptii sitti qabaa takka Sudaanii sitti qabaa takka wayyaanii sitti qabaatu si joonjessanii qabsoo kee irraa teellaatti si deebisuudha mul'atti isaanii. Abdiin Oromoo Ijiptiin miti abdiin Oromoo Sudaanii miti abdiin Oromoo Tigiree wayyaanii miti abdiin Oromoo waraana bilisummaa Oromoo Woboo duwwaa isa bira dhaabbadhu isa walabummaa Oromiyaa baasa yaa daaspora gadi baatee waan biraa bo'aa dhiisi hingaa Hacaaluurraa guyyaa tokko gallee ba'uu dandeenya gootota Oromoo walitti qabnee boonyaaf gootota Oromoo walitti qabnee iddoo tokkotti siidaa isaaniif ijaaruuf deemna walabummaa Oromiyaatiif qabsaa'e gaafa biyya kee harka keetti gashate federaalizimii wanti jedhu sin jiru inni iyyuu jecha dogoggoraati warumti waa'ee kanaatiin Oromoo joonjessaa ba'an yoo waa Afrikaa qabaate akka seera federaalizimiitti akka Eertiraa akka Tigiree kana qe'ee qabattee kaatetu waa'ee federaalatti waliin galta malee qe'ee Oromoo irratti dhuftee waliin galtu bara Oromoo waan tokko Afrikaa qabu federaalizimii jedha. Carraa kanaan utuu hin galateeffatin bira darbu kan hin barbaadu poolisii Oromiyaa keessa warra dhugaa Oromooti qabsoo Oromootti makamanii Oromoo bira dhaabbachaa jiran galata guddaa qabdu walabummaa Oromiyaa waliin goolabdu. Milishaan Oromiyaa danuu iseellee itti dabalamaatti jirti waraana bilisummaa Oromootti. Lafa makaambiin gubatee barbadaa'e keessa danuu isee harka laattee waraanaa wajjin lolaatti jirti. Iddoo baay'een to'annaa jala oolee jira miidiyaan gabaasaa jiru hin jiru. Kanaaf Oromoon dogoggorii daasporaan dogoggorii gadi baatee maqaa namaatiin dibbee rukutin tokkoof tokko kanatti gadi baatee walabummaa kee labsachuu dandeessu woboo kee bira dhaabbadhu yoo xalaatee namni lama sadii geesseetti kennu fuutee dhiiste dhimma dhuunfaa seeti kan Oromoo bilisa baasu sagaleetti daasporaan dhatti Ameerikaatti laattu yookaan Awurooppaatti laattu miti sagalee miti hojii ati hojjettee waraana kee bira dhaabbattee waraana kee tumsituudha abdiin Oromoo furattee furachuu baattees itti gallee Oromoo tokko ta'eera kan si lolaa jiru sirna jechaa yeroo ture lakkii Oromoo wal lola jedhee si joonjessaa ba'e Lakki Oromoo wal lola jedheetu afaan si faajjessaa ba'e amma dubbiin isa kana miti kan Oromoo lolu sirna gaafa jenne dhugummaa isaa lafa irratti argine kanaaf gadi ba'e sirna si lolaa jiru kan sirraa qolachuu danda'u hiriira duwwaadhaan miti akka amma woboofu qeerroon wal tumseetti jiru kana waraanaan bara waraanaan cabdee waraanaa walabummaa kee argatte woboo bira dhaabbaddaa guyyaa gaarii galgala gaarii.